Hai hai, akkam jirtu nageenya isiniif haa ta'u nagaa keessanii ani nagaa kooti. Oddoo ta'e ooleen dhufe yeroon bu'aa natti hin tolle ariifadheen deemee ergaan galeen isinii waraabee jechuudha. Oddoo ta'e oolee akkam jirtu hordoftoota ko nagaa keessan nagaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Egaa chaanaala koof immoo haaraa warri taatanii seenatti subscribe godhaa. Videoon gadi dhiisuu immoo ilaalaa share like gochuun dagatinaa nu jajjabeessaa isiniin jechuu dandeenya barbaanne asumaani. Egaa iddoo ta'ee sirna ammaa xoomiin hiikkatee jira waan ta'eef እና ቤተሰብ ala kanaan oolee galee isiniin jechuu barbaade yeroon ba'uunatti hin mijanne isiniin jedhe kana fakkaata. Banagaraachila dhugaa dubbachuuf ijoo waaqa biyya galtanii itti beektanii jiraachuun iyyuu waan tokko jechuudha. Baay'ee ulfaataadha. Naa tokko jechuudha. Naa tokko. Anyways, garuu nama danda'u kan mana iyyuu mul'ata jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Viidiyoo naannoo fadhee bahuu toon normaalii qophaa taatanii maanne ni waraabdumtuu isiniin afula jammaariidhaan madhuma. Garuu yeroon deemu iyyuu waraabuu hin dandeenye jechuudhaan. Anyways eddeedhaan galgala isaa lama waraabaa jira viidiyoo kana. Kana fakkaata jechuudha. Mataa koo haala kanaan sirreeffadhee meekappiinis kana fakkaata. Yoo baay'een guddisne ani banagaraachila ija koo kanarra gara biluu wayiin diba jechuun akka maanis jedhu wanteen dubbadhee caafii jaarran adii dibadhee ture garuu walmaa keemma gamaaniin adii muluu dibadhe fakkaatu ganama yeroon dibadhee boo baay'een birxee tokko ture. Anyways kana fakkaata. Yaa iko waa maddee dibadhee amma dhumeera ndoolanne baqa normaalii dibadheera garuu fuula koo kiriimiis highlights hunduma dibadheeraa jechuudha. Ganama yeroon deemu amma kana irratti fikroo kana sa'aatii lama nama nagahu jechuudha. Nani waayis rakkoon qabu. Inni guddaan amma num qancab gochuun waan tokko. እና akkasiin isiniin jedha ergaan galeeyyiin viidiyoo isinii gochaa jira. Yaada qabdannaa barreessa. Borullee jira. Torban saallee jira. Jalqaba ayyaana xoomii kaa ganama tokkoffaa kana jechuudha. Erga xoomiin hiikkateeyyu. Mataa immoo kan isin garramu wiigii afurii nyaadhaadhe. Wiigii afur jechuun bittaan isaa 160. Bittaa isaa jechuudha tokko afur meeqa dhufa herreegaa. Akka wiigitti 180 isin jira. Garuu arfan isaa meeqa dhufa birrii 500 dhufa jechuudha. Birrii 480. Kan ittiin dhaatamu immoo birrii 100 jechuudha. 90 isin jira. Shurrubbaa yoo dhaanii meeqaan beeku kututturiin 100 garuu. Eshi wiigaa afurin dhufee fixee 480 walitti 800 fi 80 jechuudha. Wiigii faana wiigii garuu tokkotti dabale malee duraan hanqabaani. Tokkicha gurraachatti dabale. Yaani gurraachi lama bifti inni fuuldura jiru kuni lama jechuudha. Qalamiillee haala kanaan dibadhee qeensi kan kooti immoo dhaabee hin jedhina. Irraa caccabe firmaa ayyaanaa jechuudha. Hin caccabe malee dhugaa baay'inaan dhedheerate ture ayyaana irratti ni haala caccabe mi'a dhiquu maal jechuu irratti gaha. Uffata daa'imaa miicuu irratti kan koon miicaa kan daa'imaa miicaa meeqa ta'a yeroo sana jechuudha.
Anna la kanaanin raawwadhee kana keewwadhee deeme jechuudha. Yaada naa barreessa. Tokko suura maanni seetan yoo tokko san ijoolleen simborcoon coraawulu waan ta'eef mataan isiin taa'u akka hidhattan deemta itti soo isa kana wayyaa amma tokko. Mucayyoo naan dhufaman. Sa'aatii tokko wayitti dhufan. Kana isiniin jechuu barbaadee afur fixee jechuudha. Mataan kuni gurraacha lamaa fi sabbunni kana lama. Bunni inni akka fuulduraatii fi duubaan qophaa jira jechuudha bifti bira. Lama bitame tokkichuma itti dabalame sadii duraan hin qaba ture. Anna kana funkooti finnaadha garuu sararratti godheeskii kan hin alatti hin bahu kana jedheeni malee jechuudha. Silamma kana mana oolcha ture. Guyyaa tokkoon wiigis biteedha adda wettaa yaa 900 fixanii galtu jechuudha. Wiigaa furoota. Garuu wiigaa qabaatan 300 fi meeqan xumurture 400 xumurtu jechuudha dha'u. Yoo 100 ta'e waan ta'eef. Shurbaan akkasii miti fakkaatiin qannasan wanti irraa gadi dhaatan. Mataa duwwaadhaan sinni siduu hin qannasa kan hin beeku. Wiigin maanuu yoo gadi dhuftaan ni qannasa irraa gadi jechuudha. Akkasii kana fakkaata. Mucaa sanarraan fadhaani. Mucaan bagana magajjee laat innaan itti mucaan eessaan hin jedhaa biyyeen bagana eenyullatti hin jedhini. In beeku ennaa dhufeesi asila daa'uun ba'u asumaan ol ergaa uffata innaa xinnaas hin dhufuush. Innaa sargii na waamuu didde kumaleen jedhaniin koma ta'an kan silaa waraqata kumalee nama waamee goodattafe. Amma akkuma argitan dhagoo ofirraa buunee jirra. Haala jirra. Kana fakkaata. Uffatichas kana keewwannee duratti sanaa deebifnee uffanni hundumtuu na qaqqabuu dhaqee fufurdachuun naqee dhugaa dubbachuudhaa fi nammoo waamicha deemtan xixxiroo wanta wanti nyaatu xixxiroo sin garaa namni ga'ee ka'e gambe kanaaf kan.